jalqaba irratti irree dhimma kanarraa homaa jechuun barbaanne yaada irratti kennuu hin barbaanneen ture. Haa ta'utii garuu egaa akkuma beekamu sooshaal miidiyaa kana ni fayyadamna. Anis akka nama miidiyaa fayyadamu tokkotti dhimma kana ilaalaan ture. Guyyoota 3-5 darban kana homaa dubbachuun barbaanneen ture. Haa ta'utii garuu haalli itti issuun kun fudhatamaa jiru, haala itti namni wal hubachiisaa jiru, haala itti namni reaakshinii namni kennaa jiru xiqqoo bakka tokko tokkotti abdii na kutachiise, bakka tokko tokkotti immoo na ajaa'ibee akkamittiin waan baay'ee of keessaa qaba baay'ee viidiyoon namicha sanii addunyaa kanarratti haala kanaan dubbii ta'uunsaa, mata duree dubbii ta'uunsaa namni mooroof akka waan bashannanaa akka entertainmentiidhaaf itti fayyadamaa jiru. Garuu miseejiin achi keessa darbu it's very bad. Ani immoo kan natti mul'atu miseejiin waan kana keessa darbu miseejii badaadha jechuudha. Maal jechuun barbaade egaa waan an jechuu barbaade ni hubattu yaada mata dureerra waan jiruuf waa'ee dhimma namicha Baaltaazaar Ibaang jedhamu kanarratti wantoota deemaa jiru irrattan waan na yaachise akkan ofii kiyyaatti ilaalu qooduu dhufe. Namichi kun lammii biyya Equatorial Guineaati. Nama ganna 54ti. Nama adaltii irra darbee gara older age'itti deemaa jirudha. Qaamni isaallee dargaggeessaa fakkaatu malee namichi kun nama ganna 54ti. Abbaa ijoollee 6 akka ta'e argine miidiyaa irraa. Egaa namichi kun kan inni namni kamuu quba qaba. Viidiyoo dubartii 400 wajjiniin ciisee viidiyoo waraabee viidiyoo mana isaa keessaa qabamee namni kun kan akkanatti karaa addunyaatti gallakkifame kan jedhudha. Isa kana quba qabdu. Isaas okay kana kan yaachisu viidiyoo waraabamuu isaas miti. Inni nama 400 dubartoota 400 wajjin ciisu isaas miti. Ana kan yaachisu wanti kun odeeffannoon kun miidiyaa irratti gallakkifame, miidiyaa addunyaa irratti gallakkifame hanga kana ishuu dubbii ta'uun, mata duree dubbii ta'uun dhiibbaa gurguddaa 4 ni uuma jedhee tan amanaani. Dhiibbaa gurguddaa 4 ni uuma jedhee amanaa. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana yeroo sooshaal miidiyaan nama kara barbaadetti hogongoree waan barbaade keessa galchu, yeroo sooshaal miidiyaan nama kallattii akka bubbeetitti kallattii barbaadetti oofaa jirudha yeroo saayii. Kanumatu kanas fide. Ani garuu akka nama tokkotti, akka nama miidiyaa fayyadamu tokkotti, akka nama waan ta'e dubbisuu waa ilaalu tokkotti waan natti mul'atu akka dhiibbatitti kana fudhadhu jira. Innis tokkoffaa irratti dubbiin kun safuu hawaasa cabse jedheetan amanaa. Akkuma kamiittu safuu hawaasa kamiyyuu kan Oromoo kan uummata Afrikaa qofa miti. Safuu hawaasa addunyaa kamiyyuu cabse jedheetan fudhadha jechuudha. Sababni isaas sagaagalummaan haala kanaan raawwatamu kun dubartii haadha manaa namaa haala kanaan bifa amma himamaa jiru kanaan dubartii namaa baala geessuun safuu hawaasa kamiyyuu keessa hin jiru. Safuu hawaasaa kan cabsedha jechuudha. Wanni kun kaa addunyaatti kan inni gadi lakkifame haala kanaan immoo irra deddeebi'amee wanti kun kara jalqabaa akka balaaleffatamuu ta'e. Haa ta'utii garuu immoo irra deddeebi'amee gaafa wanti kun ka'u balaaleffatamuu irraa gara faarfamuutti dhufe jechuudha. Inumaayyuu amma namoonni faarsaa jiru dhimma kana. So inni kun maal fidaa deemee safuun hawaasaarree cabuunsaa akka noormaalii ta'u caalatti immoo akka cabu godha jechuudha. Noormiin immoo uummata kam keessattuu safuun noormiin wanta barbaachisaadha jechuudha. Maaliif uummata isaa waan gadheerraa eega waan ta'eef. Kanaaf viidiyoon namicha kanaa mannagaagaraa ta'uunsaa tokko safuu hawaasa addunyaa kanaa cabse jedhee fudhadhaa. Gara fuulduraattis safuun akkanaa akka cabu in eeggamaa jechuudha. In eeggama. Dhiibbaa tokkoffaan isaa. Dhiibbaa lammaffaan natti mul'atu wal amantaa namoota bishaan itti naqe jedhee fudhadhaan. Wal amantaa namoota baay'ee namni akka ija shakkiitiin wal ilaalu taasisee jira jedhee yaada. Sababni isaas namichi kun akkuma walumaan dhageenye dubartoonni wal qunnamtii saalaa wajjin raawwatee viidiyoo waraabee kaawwate kun hundi isaaniitu haadha manaa nama biraati.
sanuu haadha manaa higher officials kan mootummaa hooggantoota mootummaa gara olii biyya saniiti. Inni kun isaan qofa irratti osoo hin taane miseejichi namni biraallee kan biyya sanii dhiisa namni biraallee haati manaa fi abbaan manaa ija shakkiitiin akka wal ilaalan taasisaa jechuudha. Kan biyya sanii probably haalli jireenya hawaasa saniitillee geeddaramuu danda'an hin beeku. Maaliif jennaan amma fakkeenya dubartii 400 keessaa baay'ee isaanii dubartoota hooggantoota mootummaati. Warreen fakkeenya amma haadha manaa isaanii hiriyaan haadha manaa isaanii kan isaan beekan hiriyaan haadha manaa isaanii viidiyoo sana irratti warri ilaalan haadha manaa isaanii san akkamitti akka isaan yaaddaniittu haati manaa tiyya hiriyaan haadha manaa tiyya viidiyoo sana irratti mul'atte haadha manaa kiyyas akka waan sana irratti mul'anne maadhaan beeka akka namoota achi jiraniitti gaafa ilaalu jechuudha. Namoota toora san directly namicha isa wajjin namoonni hariiroo qaban namoonni walitti dhiyeenya qaban jechuu kiyya. Kuni hanachitti ta'uudha. Namni kamiyyuu biyya sanitti amma ija shakkiitiin wal ilaalaa jechuudha. Keessattuu immoo namoonni naannoo mana jireenya nama kanaa jiraatan probably kan viidiyoo waraabametu 400 malee namichi kun nama baay'ee wajjiniin waan akkasii raawwateera jechuudha. Kanaaf ija shakkiitiin wal ilaaluun kun achi qofatti kanaaf osoo hin taane namni bakkuma jirutti namni odeeffannoo kana qabu tarii wal amanuun dhuunfaa akkuma jiru ta'ee ija shakkiitiin wal ilaaluun kun jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ija shakkiitiin illee namoonni akka wal ilaalan godha jechuudha. Namootumti nagaa qaban namoonni gaa'ela isaaniitiif amanamaa ta'an namoonni qulqulluun ija shakkiitiin akka wal ilaalan ni taasisaa jechuudha. Dhiirris dubara akka ija shakkiitiin ilaaltu dubarris dhiira akka ija shakkiitiin ilaaltu taasisaa jechuudha wanti kun. Kanaaf inni gaa'ela keessatti immoo ija shakkiitiin wal ilaaluun dhukkuba hamaadha. Kanaaf inni kun illee dhiibbaa akka dhiibbatti ilaalaani. Dhiibbaan inni biraan haalli wanni kun itti afarfame haalli wanti kun miidiyaa hunda fudhatee itti dubbii ijoo ta'e bilginnaa ni jajjabeessa jedhee fudhadha jechuudha. Bilginnaa ni jajjabeessa jedhee fudhadha. Haala itti amma wanti kun deemaa jiruun maaliif jennaan kana dura namni tarii namoonni haadha manaa yookaan abbaa manaa isaanii gataniirree bakka ta'e deddeemanii waa jajjedhan jiraachuu danda'u. Garuu immoo dhokatanii of dhoksaniit waan kana godhu jechuudha. Garuu erga dubbiin kun akkanatti ho'ee booda namootumti waan kana duraan godhaa turanillee konfidensii waan horatan natti fakkaata baay'ee. Ofitti amanamummaadhaan yeroo kaan caala waan kanatti akka isa duraan dhoksanii godhan ifaan ifatti waan kanarratti akka bobba'an waan akka kakaasuu natti fakkaata. Ni kakaasa jedhee yaada. Akkasitti yaani kan hubadhu. Idoon namni biraa akkamitti akka hubatu hin beeku. Maaliif dhimmi kun baay'ee ho'ee namni kun akka waan faarsutti kan deemameedha jechuudha. Namni ani surprising jennaa ajaa'ibee namni tokko akka waan king of king faayadhanii warri ittiin TikTok viidiyoo hojjetan nan argee akkasumas singilii faa namoonni baasaa fi jiran nan argee over promote godhan jechuudha gocha kana. Kondishinii akkamiitiin akka gochi kun promote ta'u anaan galle over promote godhan. Sun immoo maal fidaa namoota ilaalcha akkasii qaban namoota duraan haadha manaa odoo qabanuu haadha manaa gatanii ala ba'an yookaan abbaa manaa odoo qabanuu abbaa manaa isaanii gatanii ala nama biraa barbaacha deeman jajjabeessuudha jechuudha. Kanaaf gochi kun wanta seeran alaa akkasii wanta namoota walitti buusu wanta namoota balaadhaaf irree saaxilu jajjabeessaa jechuudha. Jajjabeessaa jechuudha. Inni sadaffaan isaa inni arfaffaan haallitti dhimmi kun ho'ee wal harkaa fuudhamee kaa'ame kun amma dhiibbaan inni biraa namni wanta akka kanaan wanta baay'ee hawaasa biratti fudhatamaa hin qabne kanaan wanta noormii hawaasa hundaa cabsu kanaan akka beekamu godha. Namoonni kara fuulduraatti illee waan akkanaa akka godhan. Maaltu beeka namni biraa waan akkanaa yaaduu danda'a amma booda. Like beekamtii argachuuf illee yeroo ammaa namni waan baay'ee godha waan ta'eef namni wanna biraa wanna kanarra badaa godhee beekamuudhaaf akka beekamu akka waan akkasii yaadu isa kakaasaa jechuudha. Ani akka nufi kiyyaalaatti. Kanaaf namoonni waan hin taane gochuun waan baramaa waan uummata biratti fudhatama hin qabne akka kana
gara fuulduraatti gochuu danda'u jedhee yaada jechuudha. Inka kaasa waan akkasiiti waan ta'eef. Kana inni biraan akka ogeessatti kan yoonni jedhu biheeveriin akkasii fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa guddaa qaba. Laayikama direct contact dhuma namicha kana wajjin namoota qaban olaallee dubartoota 400 wajjiniin namichi kun wal qunnamtii saalaa raawwate haala isaan ittiin raawwatan hin beeknu. Garuu namni tokkichi kun carraa kan nutti himame nama 400 dhukkuboota karaa wal qunnamtii saalaa daddarbaniif dubartoota 400tti dhukkuboota karaa wal qunnamtii saalaa daddarban isaan saaxileera jechuudha. Nama 400. Namoonni sun immoo abbaa manaa qabu. Isaanis deemanitti abbaa manaa 400tu jira. Haadha manaa 400 duuba hoo xiqqaate jechuudha. Yeroo tokko isaa fi kan mana jiru qofa hoo ta'e jechuudha. Isaanis nama deemanii abbaa manaa 400 qabsiisu. Inni isaan 400 qabsiisee direct contact naannoo nama 800 akkas isa wajjiniin 800 fi tokko. So wantoonni akkasii kun ni jira jechuudha. Inni biraan even tarii kondomii illee fayyadamuu danda'a. Haa ta'uti garuu immoo dhukkuboonni kondomii fayyadaman illee hin ittifamne kan jiran ni jiru. Dhukkuboonni karaa wal qunnamtii saalaa daddarban kan kondomiidhaan illee hin ittifamne ni jiru jechuudha. Kan kondomiidhaan hin ittifamne kan tuttuqaa karaa qaama saalaa toora qaama saalaatiin jiru, tuttuqaa karaa cidhaaniitiin jiru, kan daddarban illee hin jiru jechuudha. Dhukkuboota akkasiitiif illee namoonni saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf biheeveriin akkanaa kun dhiibbaa akkanaa kana hunda babal'isaa deemaa jechuudha. Kana hunda babal'isaa deema. Ani kanuma jechuufan dhufe garuu dhumarratti wanti jechuu barbaadu akka kootti tokkoffaa namoonni waan ta'e yoo gallakkisan keessattuu warra content creatorii waan ta'e yoo gallakkisan waan inni dhiibbaa inni geessisu san otoo sirriitti ilaalanii ingeejimentii, laayikii, kommentii, vaayiraalii ba'uu viidiyoo sanii yookaan immoo barreeffama sanii qofa osoo hin taane ilaalamuu waan qabu akkanan yaadutti wanti kun dhiibbaa akkamii qaba? Namoota irratti dhiibbaa akkamii qaba? Addunyaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Ijoollee irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kana ilaalamuu qaba jechuudha. Safuu hawaasa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kan jedhu kun illee dabalataan ilaalamuu qaba jechuudha. Anamma akka kiyyatti viidiyoon kun gadi bahee ta'u uummatatti agarsiifamuu hin qabu ture. Qaamni waan kana arge dhimma kana qabee achumatti akka seera biyya saniititti maaneej gochuudha. Yoo hin gaafachiises ta'e akka seera biyya saniitti namicha san gaafachiisuu yookaan hin gaafachiisnes ta'e immoo haala akka seera waliigaltee biyya saniititti aadaa fi safuu akka biyya saniititti achumatti maaneej godhanii fixuu qabu turan malee viidiyoo akkanaa uummatatti gadi baasuun kun uummata addunyaatti gadi baasanii namoonni biraallee waan kana dhimma biraatiif akka oolchan yookaan immoo namoonni biraallee akka dhiibbaa amma jenne kanaaf saaxilaman gochuu hin qabu ture jechuudha. Kanaaf qaamni jalqaba viidiyoo kanallee gadi baasee paablish godhe sun baay'ee badii guddaa dalage jedhee tan yaadahani. Namicha san caalaa badii guddaa dalage jedhee tan yaada jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasirree warra content creatorii biratti odoo barsiifatame, odoo abaleeffatame waan nama maxxansinu sun dhiibbaa akkamii qaba kan jedhu jechuudha. Because waan baay'eetu duuba isaa jira. Akkuma dura jedhe sooshaal miidiyaan yeroo ammaa namoota irratti dhiibbaa baay'ee uumaara. Sammuu namaa geeddaraa waan hedduu godhaa jira waan ta'eef sooshaal miidiyaan waan nama maxxansinu tokko irratti responsibilitiin irree jiraachuu qaba jechuudha. Responsibilitiin irree jiraachuu qaba. Of eeggannoon qaama garaagaraatiif taasifamuu qaba jechuudha. Kanaaf ani kanuman jedha. Kanarraan kan hafe garuu akka yaadatti ammas namoonni wantoota akkanaa over promote godhan baay'ee I think kana dhaabuu qabdu. Dhugaa. Even TikTok viidiyoo afaan Oromoodhaan kan hojjetame ergiiraan wantichaan promote godhu. Mee maal isaati promote ta'a? Dhiirri tokko dubaraadha namaa wajjin ciisuun baminim calculation dhiirummaa ta'uu hin danda'u, gootummaas ta'uu hin danda'u, ciminas ta'uu hin danda'u. Dadhabbina yoo ta'e malee jechuudha. Dadhabbina yoo ta'e malee haala kamiin haadha manaa namaa akkas gochuun cimina ta'uu danda'a. On the contrary dubaroonni namicha wajjin ciisanis badii qixxeenuma isaa dalagan. Qixxeenuma isaa badii dalagu. Maaliifini waan kana dirqamaanii miti akka argaa fi dubbatamaa turetti isaanillee keessatti hirmaachaa akka viidiyoo waraabamu akka suura kaafaman argaa ijaan argaa ilaalatti waan kana raawwachaa turan. Kanaaf isa qofa osoo hin taane dubaroonni isa wajjiniin illee waan kana raawwatan they are equally
qixuma isaatti badii dalagan jechuudha. Kanaaf namoonni waan kana over promote gootan waan kana odoo dhiistanii gaariidha yaada. Ani kanuma jechuufan dhufe galatooma waanuma natti dhaga'ameefan baay'ee malee baay'ee wanta addatti yaa'u na ilaallatu miti garuu wanna akkuma dura isiniin jedhe dhiibba wanta kana waan natti mul'ateef akka nama tokkotti waan an fiil godheefanii waan kana wanti jechuu dhufe kanuma fayyaataa.